والله إسن نما قل تانان ربين حقي كيسني كرا كمين اللي حقي كيسني نما إسني ديبسا حق إنما ربين برتي والله بدو مما ندا كان غمچوت اللي كان غدات اللي مالي فك بواروس امبيكو غرو غدا غمچو دا ول قبتا اني مالي من نوجدو كانتي بيت سبق قالتي كوتيس كرا با مناسيتينسي اثيوبيا بايتو جرا توربي كيس غيا فور غيا شان كان ودرغن جرا كيسا جري سودا جولي نما لما تجراني جچو امبيتاني جرا سودا نانج نما لما جراني سي توكو وغا توكو ندورا غلودا كاتي جرا كيسا مو كان تسا ميديا فايدمو انا كان فيديو لي فودان باي كان بوستي غدو انا همبي كان يرابوني كولي جچو وان توكو نسنتي ما واني سنتي غوتي كيسا والله جچود وان سدي كان سلا ارمني يو برباد مرمن الرافوتي يو كان مو مناي داتي تورسيسته يو كان مو جي كورونا باستي كلمه سبي عربا هن ني نغچو دندي سيتورتي جچود وان كان رت وان كان سنه ديس ديتي وبيت توكو كيسا ما اني قالتي مچا سناني قابفتي كينس هركسي والله كينسي هركسي مولاتو جچود اسي متا دوا جابوني داني سيدا جرو فوتون سي بوستي قدام انا ربي تنو ارغي ستك بوستي قدام تنبيك اسي ورنا ودفتلو ليلال تاني تكا جولي عربان لي ورابين قديسوان تاني عربون دي كان برار غني فوتو كان قالتي سيتر غني كان فيديو باي ورابو انا جيتو دجت فيدي جيتو دجدمي بلام بو عربا كان كو قفتون تاني بيت سمني فيانت غرغلي سري غدني جولين اسكيستي واميك إذا كان سنتي مندندو والله جتشو تكائر يو تكن كوتو كوتي وان كان هنمني وقافا يا إتومبوه ربي كوكدو يا ربي حقيقو ناباسي جدي إتومبوه أكنا ما تيمتي كان وقاتو وجيو جداتوري أكنا ما تيمتي كان سمودان وجيو جدانجرو والله تونر كان يقويا سغدي ربي كوكدو يا ربي جد يو أغمان سبرت حقينا ما بدو تأي itu lubbuun jiruutu aramni kun arganu haqqee kan konaa baasee dee mucaa sanatti kadhe jechuudha garuu wanti mucaan sun natti goote jireenya koo keessatti takka namni natti godhe isin jiru rabbiin na arga takka nama miidhee dhiyaasa been beeku innaa mucaan sun biyyee galtee deebitee wallaahi nan gaabbe jechuudha mucaa sana dhugaadha waan baay'ee natti goote ana rabbiin na beeka keessa kan koo ربين قرو اسم قلقلو تانان حقا نمارا اوفينان والله قوتمان قوتو ربي كيسان التمن تاني ربي توقنان ربي يوم اللي اسن انقاتونا امنا يوم اللي دوغان كيسان قيالا منبول وقا كان اكا كان نقوتي وقا فيانا مراتي عربوتا براتي اكا نماتي متي كان انجرات داتوري تكا ريوتا كوتو كوتي كان ساني ديمت ديم بيكو قرو مجاسم بوجيتو كتبية تيسي الديبتي hadda kuno wallahi kana jedhi kan isinitti mun dandeenye balaa jechuudha rabbiin birattis nama birattis araba birattis isii fokkisiisu rabbiin isii rakaa'ee kuno amarra jirti jechuudha wanti dubbachuu dhufe maayin adaraa sardamtanii rabbitti waliin kennatina adaraa sardamtanii rabbitti waliin kennatina dhugaadha mucaasuun wanti siinatti gootee yoo malqiyaamaa dagachuun danda'u gocha mucaasana ربنا أرجع تكاتا كتير سجر الليزر يدان نورمو تودا دجبني أني فرمتي ولتي بوسني مال جدانو تكا والله أن ربي كوتو كتير كيسا كوارجا هندا يوتو كمان إنجالد أنا من مما ساتين جالد أتكال لي أنا ما من تان كودي جيب مالين جد زرين ينتين تو كنا كيسان درو الحمد لله ربي إنجرو حقين كم كو إفاف باون سانتي تولي garuu wanti mucaa sana irra ga'e moona gube wallahi erga kadeessaatii namboo garaana nyaatte jechuudha maaliifi adaraa sardamtanii rabbitti waliin kennatina sardamtanii illee adaraa ofii keessanii qulqulluu ta'uu jettanii nama qulqulluu maqaan baasina wallahi na amana yoo nama miitanii rabbiin guyyaa lama bulchuu isinitti deebisa nama qulqulluu miinaan isinitti deebi'a waan isin namatti yaaddanii sanaa olitti rabbiin isinitti deebisa adaraa rabbii rakkina yoollee waa dogongora keessan sana amanaa fudhaa malee dabarsitanii nama biraarran buusina kushinaa keessan jira wallahi video kana kan hojjechuu barbaade ijoolleen baay'ee waliin hojjettan jirtani mana tokko keessa mana tokko hojjennu mucaa kanaan torbee keessa guyyaa lama yoo wal argineedha
garuu rabbiin gatee nama hin gatu rabbiin haqqi namaa lafan buusu jechuudha. Kannaa mucatti ilaalee rabbiin kadhaa fi garaana nyaattee wallaahi garaana gubate isa siinatti goote irra isa siin taate na gaddisiisee hamman illee mimmaan buusee rabbii koo kadhee mucaa sanatti aqii koo naa baasee nan gaabbe wallaahi nan gaabbe. Innaa sardamtanii rabbitti waliin kennatina siin fayyadee deetan isin hojjedhe viidiyoo kana. Ashamaa harka fuunee hordoftootaa fi kabajamtoota koo warroonni biyya keessaa biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoos nyaabaatu akkam jirtu nagaa keessanii fayyaadha ani obboleettiin keessan nagaa guutuun qaba. Egaa har'a akkuma viidiyoo dura isinitti agarsiise irratti waan obboleettiin keenya tokko wanta ishee qunname maal akka ishee qunname keessattuyyuu ijoolleen nama lamaan hojjettanii nama sadi nama lamaan hojjettanii keessaa Itoophiyaa taatanii jechuudha. Saba feeti ta'e jechuun ati lammummaan kee Itoophiyaa ta'u malee Oromoo taate Amaara taate waanuma barbaaddee ta'e ati jechuudha. Garuu warroota akkasiisa warra daba warratti yaadan obboleettii keenya kana dhageessaniirtan jechuudha. Dhugaa baay'ee namaatti jechuudha. Kana kanatti kophaa kee yoo hojjette irra siif filatamaadha jechuudha. Dhugaa rabbii dubbachuu jechuudha. Micayyoo sun amma baay'ee hanga lubbuu koo akka baasaniitillee waan baay'ee jara wajjillee hini baay'ee gochaa turte waa hedduun irratti raawwachaa turte anillee waaqa itti amanu amantaa itti amanu rabbii itti amanutan kennadhee hidhanii waa tokko na agarsiisi jedhee jettee turte. Dudduudha addaan kutee dhiifama. Innaa kophaa ofii hojjechuu wayya jechuudha. Beektanii ilmi namaa kun waan baay'ee irratti yaada jechuudha. Daba irratti yaadu jechuudha. Amma nama tokko keessaa lammii tokko ta'anii raawwatanii waan dabaa irratti yaadu maal araba yoo ta'e homa fakkeenyaaf amantaan illee yoo garagara ta'e nuti Itoophiyaawidha lammii tokko jechuudha. Oromoo ta'e Amaara ta'e saba feerbaade ta'e jechuudha. Maaliif erga Itoophiyaa taate Itoophiyaadha baqaati. Itoophiyaadha lammii keenya wal jaalachuu qabna walirra goruu qabna jechuudha. Homaa siin gootu arabni abada siin jaalattu waanuma feetellee ta'ati kan sittimu amantuma isaanii kan amantu jechuudha. Ijoollee musliimatuyyuu ati muslima jedhanii kan siqiisanii mati beeki jarri badaadha. Arabni arabuma amantaadha wala ishee hin jiru isaan biratti. Addaa ishiin amantaa keenya hordofti jedhanii gasi qabanii taan immoo ol hin qaban. Isaan bakka sarratanyaa inna sarratanyuma hunduma isaa qixxuma nu qabu jechuudha. Itoophiyaadhaan beeku malee ati amantaa kiristaanaa hordoftee musliima hordoftee amantaadha sin qoodani akkanan argette jechuudha. Garuu keenya gini ijoolleen keenya jechuudha waan akkasii warratti yaaddanii sabaa wal qoodanii amantaadha wal qoodanii raawwatanii daba warratti yaaddan jechuudha. Kun gaarii miti yooma fe'ellee yoo ta'e isintu lammii tokko isintu Itoophiyaawidha malee amantaan tokko garagarallee yoo ta'e isin Itoophiyaawidha wal gargaartanii daba warratti yaaduu dhistanii wal gargaartanii waan tokko keessaa ba'uudha malee daba warratti yaaduu miti yookiin jara kanatti himtee akkas godhii jechuu miti jechuudha. Maaliif hamaa warratti yaaduu dhiisudha jechuudha. Nuti kundi keenya kan baaneef dalagachuudhaaf jechuudha. Biyya barbaadde yoo jiraatteeyyuu biyya kee kasii ga'u hin jiru. Atamma fakkeenyaaf amma biyyoota gurguddatan kan akka Awurooppaa, Ameerikaa kanneen keessatti anamma Itoophiyaa isa inni biyya gurguddatu suni ishii kiristaana hundi isaaniiyyuu ishii anamma biyya kiyya kana dhiisatananii biyya sanatti himadha galaa yookiin immoo biyya sanan caalchifadha biyyuma yartuuti yan caalchifadha jechuudha. Biyyuma tiyya Itoophiyaa tan caalchifadha malee biyya ormaa biyyuma ormaati homaa siin godhu homaa duutus jiraatus biyya keetis yooya biyyi keetii fi haati kee tokko jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya waa'ee akkasii walirratti yaadina waan hamaa walirratti yaadina. Ati lammiin kee Itoophiyaa argatee Amaara ta'e Oromoo ta'e Tirgee ta'e waan fedhe hordofi. Kiristaana hordoftee waaqeffannaa hordoftee musliima hordoftee isin tokko jechuudha. Isin tokko Itoophiyaadha. Ati Itoophiyaadha jettee baate gaafa ala baatu jedhee ani yookiin amantaa kan hordofa jettee hin baane ani kiristaana jettee hin baane ani musliima jettee hin baane ati kan dhuftee fi hojii dhafan dhufe jettee baatan gaafa manaa baatan jechuudha. Garuu gaafa as geessan hundi keessanuu wal qoodani jechuudha. Nuti biyyatti wal qooduu hin beeknu. Anasumatti argee akka namni amantaadha wal xiqqeessee wal qoodu gandaanis amantaanis kan wal qoodu sabaa wal qoodu takka asittan biyya kanatti argee jechuudha. Maaliif wal qoodu? Waaqayyoon tokko godhan garuu nutu amantaan gara jira. Ilmi namaa amantaa fedhaa hordofu
kan keessi kabajanii yoo jiraatte baay'ee bareedaadha jechuudha dhugaa dubbachuuf inna kanaafiyyuu walirratti waan hin taane yaadinaa isin jechuu barbaade malee ana amantaa namaa wajjin jeequ fi mataa akkuma amantaa koo kabaju amantaa namaas nan kabaju akkuma koo jaaladhu kan isaatiif nan jaaladhaaf maaliif nan kabajaa fi jechuudha maaliif anaa fi mati kan aman lubbuuti yaafi kan ofiitiif amana jechuudha kanaaf amantaa namaarra hin tuqinaa akkasuma immoo wal jaaladhaa keessattuu ijoolleen Itoophiyaadha kan jedhamtani gandaaf sabaan hin deemina wal ajjeesuuf hin deemina walirratti waan badaa yaaduu hin deemina har'a micayyoo sun amma micayyoo sagalee isheedhaan sin dhageessise kuni osoo akka isheen nagootutti jarattiin kun lubbuu kiyya baasuu jette waan isaan irratti hojjetanii akka isheen himatte kanatti garuu yoommoo gocha sanii waa hundumaayyuu bakka akka namni yoolu onne qulqulluudhaan amantama feete yoo hordoftee waaqayyo kee rabbiin kee itti amantutti kadhatte siif dhagaa jechuudha. Micayyoo sun akkuma isheen jettutti micayyoo ishee dabarratti yaadasan immoo waan hin taane xarra ga'e jechuudha. Ilaala waaqayyo garagalchee sitti ati yoo hamaa namatti yaadde immoo waaqayyo isa ishuma hamaatti yaadu sabuu waaqayyooti garagalchee waan hamaatti yaada jechuudha. Maaliif namni tokko hamaatti yaade inni sitti haa yaadu malee garuu micayyoo sun akka isheen gootanii kan jarattiin araboonni lubbuu ishii baastu garuu akka isheen himattetti jechuudha. Garuu waaqayyo oolchadhaa waan hundumaafiyyuu amantaa qabdanitti kadhadhaa hundi keenyayyuu akka kadhannee gara biyya keenyaa galuu akkuma amantaa keessanitti wal jaaladhaa keessattuu ijoolleen Itoophiyaa keenya maaliif wal jibbitu anis dalagachuuf bahe arami maanun gootu siin gootu maanaan gootu ma siin gootu atis biyya keetitti galta anis Itoophiyaatti gal atis Itoophiyaatti galta nuti Itoophiyaadha malee amantaa feete hordofi biyya barbaade jiraadha bakka barbaade garuu bakka amantaa feete hordofi waliin hin ceekina biyyuma keenyatti golla jechuudha maaliif nuti tokko malee isaan nuun adda jechuudha nuun adda yoo isin jedhu lammii keenyaa miti hunduu keenyaa lammii isaanis lammii ofiitti jaalatu malee lammii keenyaa yookiin Itoophiyaa keenya akka sareetti nu laalu bara akka saree agartee sareedhayyuu sareen biyya keenyatti kabajaa qabdi garuu biyya ormaatti illee sareen takka kabajaa qabdi akka keenyatti garuu namni nama hin kabajama namni akka biyya keenyatti garuu immoo biyya arabaa kanatti sarratanii akka sareetti nu laalu jechuudha waanuma baqa akka namaatti nu laalan jechuudha kanaaf immoo isinillee wal tuffattanii waan hamaa irratti yaaddanii arabootatti wal hamattanii arabootni akka waa walirratti gootan waliif yaaddan kun adaraa keessan waan akkasiirraa fagaadhaa isin jedhaa kun dhaamsa kooti warroon akkasitti walirratti yaadaa jirtan gocha hin taane waan ani hin beeku dhugaa dubbachuuf akka micayyoo sun boochutti baay'ee tokko jechuudha waaqayyo immoo kun garagalcha ishiidhaaf kenne jechuudha wanta isheen dabaarratti yaadde kan ishii dhiisame kanuma haadha dabaa micayyoo irratti yaaddetti immoo amma balaan akkasii ga'e jechuudha ofii xinqii hamaa keessa jirti jechuudha akka micayyoo sun dubbattee jirtu viidiyoo ishee irratti dhaggeeffatta viidiyoo irra siin agarsiiste jechuudha kanaafuu hamaa walirratti yaadinaa ijoollee wal jaaladhaa amantaa feetan qabaadhaa amantaan nuti keessattuu ijoolleen Itoophiyaa jedhaa wadamanaa amma amaara maal jettanii tageettan nuti gaafa biyya keenya baanu amaara Oromoo jennee Itoophiyaa jennee biyya baane hojjetannee gallaadha malee yookiin immoo asitti sabaan gandaan amantaa wal qoonnaa fi miti jechuudha bakka maali dhugaa dubbachuuf hamman xiqqoo shoo nama akkas arguu jalqabe malee duraan namuma arguu namuma Itoophiyaa jedhamu amaara taatee waanuma Oromoo ta'a waanuma feetaa taatu ani argumaa barbaada jechuudha garuu nan dhabe jechuudha galata waaqayyoo amma argadhee jira ijoollee amma aguma nama bubbulaa deemtu namnis dhufaa deemaa atis barachaa deemte jechuudha bakka Itoophiyaadha amma namoonni biyya gurguddatan keessa jiran Itoophiyaa jennaan baay'ee wal simatanii baay'ee wal kabaju jechuudha akka amma namni keenya araba kana keessatti nyaattee muka iddoo walitti naqxuuti nyaa akkasii dhaamsi kiyya har'aa kanuma kanarraa waa hin barattoodheeta yaada hanga viidiyoo biraatti walitti deemutti warroonni chaanaala kee afaaraa taatan saskiraayib gochuudhaan jajjabeessaa isin jenna nagaa ta'aa fayyaa ta'aa isin jaaladhaa hanga viidiyoo biraatti walitti deemutti gaafii yoo qabaatan immoo koomentiitti barreessuu hin dagatinaa akkasuma immoo warroon ejjetiraa harkaa barbaadan koomentiitti na barreessaa. Ciao.